Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kenna akkuma kanaan dura sa'aatii isaa eeggateetti jalqabee kan jiru dhiheenya kana miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee gurguddoo addunyaa irratti wal harkaa fuudhuudhaan gabaasamaa kan jiru dhimma pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon haadha manaa isaatiin kabalamuu akka dhagahamaati kan inni jiruu fi viidiyoowwan kana mul'isanis miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irra guutaniiti kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee haadha manaa isaa fi Imaanu'eel Maakiroon maaltu ammootu isaa wal lolchisuu danda'e kan jedhuu fi oduu biraatis kan daballee isin biraan geenyu ta'a hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeerra. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon osoo hin dhalatin waggaa 3 dursuun giifti dureen isaanii amma Biriijit jedhamtu kun nama biraatti heerumtee ijoollee 3 akka deesseefis ni dhagahama. Yeroo Maakiroon dhalatan ammoo umriin ishee waggaa 25 guuttee jirti. Kana jechuun waggaa 25 guutuun Maakiroon dursiti. Har'a haadha warraa yookaan ammoo giifti duree ta'uun tajaajilaa jirti. Wanta nama ajaa'ibu jaalala kan jalqaban ammoo yeroo umriin Maakiroon 15 fi inni ammoo mana barumsaa kaatolikii kan baratu yeroo ta'etti jechuun gabaasaaleen garaagaraa ni baasu. Umriin ishee ammoo yeroo sanatti waggaa 39. Biriijit barsiiftuu diraamaa mana barumsichaa turte. Hariiroon isaanii haaluma hin yaadamneen dabalaa dhufee yeroo sana maatiin isaa intala ishee waan jaalate sehan malee waan barsiiftuu ishee kana waliin jaalalatte gofe nam tokkoyyuu hin shakkine. Biriijit yeroo sana abbaa warraa ishee duraanii waliin wal hiiktee qofaa ishee kan argamtu turte. Erga waan kana hubatanii garuu Maakiroon mana barumsaa bultii addaa kan jedhamu yookaan boarding school akka galuuf Paarisitti ergaman. Barreessituu beekamtuun seenaa jireenya pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon A Perfect Young Man jedhu barreessite. Annee fuulduratti kan isheen maatii isaanii gaa'ela ilma isaanii kana irratti dubbiste ajaa'iba nama jechisiifte. Haati isaa Firaansos Nooguds Maakiroon kan jedhamtu amanuu hin dandeenye haa ta'u garuu ana kan na dhiphisu yookaan kan na cinqu Biriijit waliin yeroo sana jaalala jalqabuu isaa hin turre lubbumaan jira kan jedhutu na cinqe jechuun haati isaa waltajjii kana irratti dubbattee turte. Akka jaalala jalqaban hin dhaabne yeroo hubannu deemeen ati jireenya kee yookaan kan mataa keetii qabdam ijoollee kee godhatteerta inni garuu reefuu mataan isaatu ijoolleedhaam. Maaloo naaf dhiisi jechuudhaan itti dubbadhe jechuunis dubbatteerti. Lammaffaa hanga umriin isaa gahutti ilma koo bira akka hin geenye jechuun hadaraa fi akeekkachiisa itti dhaammadhe jechuunis haati pirezidaantii Faransaay yeroo ammaa Imaanu'eel Maakiroon cimsitee dubbatti. Abbaan isaa Jean Michael Maakiroon yeroo kana dhagahan ammoo taa'umsa irraa kufanii akka ta'anis dhagahamee jira. Yeroo sanayyuu umriin isaa reefuu waggaa 17 guutee deebi'e malee dhufee akka na fuudhu yookaan waadaa naa galee ture jechuudhaan Biriijit gaafii fi deebii barruu Eela Firaans jedhamu irratti taasifame waliin gootee jirti. Yeroo inni waggaa 17 ta'uun haati warraa isaanii yeroo ammaa fi giifti dureen isaanii waggaa 41 ta'uun ishee ammoo inni beekama. Waggoota muraasa adda bahanii wal quba qabu ture garuu ijoollee ishee umriin isaanii Maakiroon waliin walitti dhihaatan waan qabduuf isaan waliin turuuf murteessitee akka Maakiroon irraa fagaattes dubbatti. Anoo erga Paaris deemee na dhiisee dubartii hiriyyaa isaa taate tokko argachuu jaalalaan qabama jedheen yaadaa ture garuu kuni osoo hin ta'in hafee jira. Maakiroon jaalalaan anuma waliin itti fufe jechuunis dubbatteerti. Lameenuu magaalaa Amiens jedhamtu kaaba Faransaay magaalaa Maakiroon dhalate keessatti wal baran isheen yeroo sana barsiiftuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa turte jechuunis ni gabaafama. Maakiroon ammoo yeroo sanatti itti barataa kan turee fi barsiiftuu isaa taatee tajaajilaas turteerti. Maakiroon magaaluma Amiens kana keessatti maatii isaa kan baratan irraa dhalatanii kan guddatanii fi abbaan isaas saayintistii beekamaa Faransaay kan turedha. Maakiroonii fi Biriijit yookaan ammoo giifti dureen Maakiroon jaalala yeroo sanii yeroo umriin Maakiroon 15 turee fi yeroo umriin ishee 39 ture jalqaban yeroo Maakiroon waggaa 29 gahetti ammoo isheen 54 guutuun wal fuudhan. Kana jechuun pirezidaantiin Faransaay yeroo ammaa biyya bulchaa jiru kunii fi giifti dureen isaanii jaalalaan waggoota 14 lakkoofsisanii jiran. Waggaa 10 booda yeroo umriin Maakiroon 39 guutuu pirezidaantii Faransaay ta'uun filamuun isaa ammoo dhagahame. Waggaa 39 umrii Biriijit isa waliin jaalala itti jalqabdetti jechuun addunyaa ajaa'ibsiiseera. Sagantaa raadiyoo Faransaay RTL jedhamu irratti akka ibsitetti garaagarummaan umrii guddaa qabaachuu hedduun ulfaataadhaan
haadha warraa fi abbaa warraa fakkeenya gaarii ta'uu mitim. Haadha warraa fi abbaa warraa yeroo jedhamtu sababa garagaraatti walxaxaa fi ulfaataa ta'uu mala. Keessumaa yeroo garaagarummaan umrii baay'ee guddatu ammoo inumaayyuu walxaxaadha jechuunis dubbatteerti. Dhiirota umriin koo irra jiran irraa jaalalli na qabee beekam kan maakroo kanatu adda ta'e malee jechuun namoonni dubartii umrii raagde yookaan umriin guddoo ta'e garuu dargaggoota barbaaduudhaaf fayyadaman ani hin beeku jechuunis bifa kanaan dubbattee jirti giifti dureen Faransaay yeroo ammaa tun. Birijitii fi abbaa warraa ishee duraanii Andiree Luwis Aziree jedhamu ijoollee 3 kan qabanii fi ijoollee isaanii ammoo 7 kan qabanidha. Ijoolleen ishee hunduu barnootaanis milkaa'anii jireenya gaarii kan jiraatan yommuu ta'u, Sebaastiyaan ispeeshaalistii yaalaa onneen, Loorensi abbaa seeraa fi Tiifaaniin ammoo injiinaroota ta'anii kan isaan yeroo ammaa kana biyya isaanii tajaajilaa jiran. Imaanu'eel Maakroon nama hiriyyaa ijoollee ishee ta'etti heerumuun ishee ammoo hamilee ijoollee ishee miidhuu akka hin hafne dubbattee turteerti. Bara 2017 akka lakkoofsa alaatti gaafii fi deebii barruu eellee jedhamu waliin taasisaniin ijoollee koo akkaan miidhe nan beeka jireenya kee keessatti yerootti murteewwan gurguddaa murteeffattu ni jiraatam. Kanaaf anis murtoo kana fudhadhe jechuunis dubbattee jirti haati manaa Imaanu'eel Maakroon. Imaanu'eel Maakroon haadha warraa isaanii kana gorsituu cimtuu akka taatetti kan ibsuu fi jireenya isaanii keessatti amanamoo fi hojii irratti akka xiyyeeffatanis kan dubbate ta'uu ifa godheera. CNN irratti akka dubbatanitti anaaf mana keessatti nama waan dhugaa natti himuu qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuunis dubbateera. Dhugaa sirrii argachuun baay'ee ulfaadhaadha. Nama eenyummaa kee sirriitti beekuun eenyummaa kee kanaaf ammoo si jaallatuu fi ifatti ammoo sitti himu qabaachuun murteessaadha. Hiriyoota koo yookaan aangoo irra jiruuf ammoo osoo kanaaf hin taane jaalalaaf jechuufin ishee fuudhe jechuu dubbateera. Halkan tokko adda bahanii dabarsuu akka hin dandeenye kan dubbatan namoonni kunniin turtii barruu eellee jedhamu waliin taasifteen isheen akka dubbattetti Birijitii fi abbaan manaa warra Maakroon osoma hojiitti itti baay'atuyyuu halkan tokkoofillee gargar bahanii akka isaan hin dabarsine dubbatanii jiran. Yeroo Imaanu'eel cinaa jiru hedduu natti tola kan jettu haati manaa isaa kun bakka cinaa dubbachuu yookaan isaan waliin dubbachuu yoon baadhes isatti akka tolu garuu nan amana jetteerti. Akkuma abbaa warraa fi haadha warraa namoota kaaniitti waan irratti walii galuu qabna, waan irratti wal dhabnus ni qabna, wal falmina falmiis ni dhaabna jechuun jireenya isaanii akkuma namoota kaaniitti akka geggeeffatanis dubbatteerti. Yeroo waan namoonni waa'ee gaa'ela keenyaa barreessan dubbisu seenaa nama biraa waanan dubbisu natti fakkaata kan jettu giifti dureen tun nuti waan hundaa waliin madaalla waliif taanam umrii irra kan hafe garuu nu lamaanuu walitti dhihaanna yaadaan jetteerti. Garuu umriidhaan garaagarummaa qabaachuu fi fageenya guddaa qabaachuu kana isheenis itti amanteerti. Imaanu'eel Maakroon fi Birijit bara 2007 kan wal fuudhan yommuu ta'u yeroo ammaa kana waggoota 20 oliif waliin jiraataniiru. Bara 2017 akka lakkoofsa Girigooriyaatti pirezidaantii Faransaay ta'uudhaan Imaanu'eel Maakroon CNN irratti waan hunda kan harkaa qabu jaalala jechuun dubbateera. Jireenya koo keessatti madaallii koo kanaaf eegu inni guddaan jaalala jechuun yoo jalqabu yeroo gaa'ela gaarii hin qabaanne waan guddaa tokko irra gahuus milkeessuus hin dandeessu. Madaalleen jireenya kee kamuu kan eegamu jaalalaan jechuunis itti dabaleera. Amma haadha warraa koo waliin waggoota kurnaniif jiraadheera. Isheenis qaama kan koo keessaa tokko taateerti jechuunis itti dabale. Waa'ee gaa'ela Imaanu'eel Maakroon yeroo kaasan namoonni jalqaba sammuutti isaan kan dhufu waa'ee umrii haadha warraa isaanii kan waggaa 25 isa caaltuuti. Kaan garuu hubannaa gaarii qabu, kaan ammoo ilaalcha hamaa dubartootaaf namoonni qaban agarsiisa kan jedhus yoo ta'u The Independent barruun jedhu garuu akka gabaasetti osoo Maakroon dubartii tahee Birijit haati warraa isaa ammoo dhiira taatee isa fuuteetti kan tahe ammoo waa'een umriin kun tasumayyuu dubbatamee hin beeku jechuunis katabeera. Ameerikatti yeroo Doonaald Tiraamp haadha warraa isaanii amma Maaleeniyaa Tiraampiin fuudhan waa'een umrii ishee ajandaa tahee hin beeku jechuunis dubbatameera. Ammas akka dubbii ijootti hin haasa'amu Tiraamp haadha warraa isaa Maaleeniyaa waggaa 24 caalam. Kun ammoo warra Maakrootiin wal bira qabamee yoo ilaalamu inumaayyuu hanga Tiraamp haadha manaa isaa caalu. Haati manaa Maakroo ammoo Maakroo waggaa tokkoon akka caaltus ni gabaafama. Kana jechuun Tiraamp waggaa 24 haadha manaa isaa yoo caalu giifti dureen Maakroo ammoo waggaa 25 kan caaltuudha.
Maakiroon barruu The Partisan jedhamu irratti akka yaada kennetti osoo haadha warraa koo waggaa 20 hangafa tahee sekondii tokkoof namni waa'ee umrii keenyaa yaadatee kaasuu hin beekum inni abbaa warraa tahuu fi hin qabu jechuudhaan namni dubbatu tokkollee hin jiru jechuun deebii kennee ture. The Guardian barruu jedhamu irratti ammoo akka dubbatetti akka rakkootti kan ilaalame umrii isaanii qofa osoo hin taane hariiroo barataa fi barsiiftuu gidduu jirudha jechuunis gabaasaaleen garaagaraa baasaniiru. Haati manaa Imaanu'eel Maakiroon umriidhaan caaluu qofa osoo hin taane wantoota garaagaraattis akka humnaan dirqisiisanis gabaasaaleen garaagaraa kan baasanidha. Gabaasaaleen kun garuu guutumaan guututti ifaan ifatti warra bahan osoo hin taane warroota harka lafa jalaatiin odeeffannoo arganneerra jechuun katabanidha. Kanaaf ammoo fakkeenya gaarii kan ta'u dhiheenya kana yeroo isaan xiyyaara irraa bu'uuf jedhan harka haadha manaa isaanii kan fuula isaanii rukutu yeroo agarsiisutti viidiyooleen qoodamaa turaniiru. Viidiyoo kanaan ammoo akka deebii kennanitti Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon giifti dureen isaanii Biriijit isaan rukutu osoo hin taane qoosaaf akka isaan waliin taphataa turanis dubbatee jira. Kun ammoo hangam dhugaa tahaa fi soba tahan hanga ammaatti wanti adda bahee beekame tokkollee kan hin jirredha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenna sagantaan keenya kan guyyaa har'aa kan Imaanu'eel Maakiroon fi giifti duree isaanii irratti qopheeffanne kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Kun ammoo waan ajaa'iba nama jechisiisu waan ta'eef Itoophiyaa keessatti hoo wanti akkanaa osoo jiraate maal jettan? Yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan gaha.